yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Harka fuunee akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun qophii walta'iinsa Faanaa Miidiyaa Corporation FM Faanaa Naqamtee 96.1 fi waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin qindaa'uun torbanitti yeroo tokko sa'a kanarraa eegaluun isin bira ga'u kutaa sadaffaa isaati. Kutaawwan qophii darbanii keessatti itti gaafatamaa waajjira waldaa dargaggoota Oromiyaa dargaggoo Dinqaa Soorumaa waliin dhimmoota garaagaraa waldaa kanaan wal qabatan irratti turtii gaarii fi barsiisaatii waliin qabaachaati kan turree jirru. Kutaa qophii har'aan ammoo leenjii waldaa dargaggoota Oromiyaa gara lixa Oromiyaa magaalaa Naqamtee dhufuutiin dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa fi marsariitiiwwan garaagaraa irratti dargaggoota miidiyaa hawaasaa irratti dhiibbaa uumanii fi miidiyaalee garaagaraaf guyyoota lamaaf kenne irratti qophii qindaa'e isin biraan geenya. Haga xumura qophii kanaatti nu faana turaan affeerraa kiyyaa yaadaa fi qeeqa qophii kana irratti qabdan immoo toorota bilbila istuudiyoo keenya lamaanii 057 661 7700 fi dhuma isaa 01tti jijjiiruudhaan yoo nu biraan geessan kan isin simannu ta'a nu faana bu'a. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslufumarraa fagaadhu. Egaan leenjii dhimma itti fayyadama miidiyaa hawaasaa wal qabate leenjii guyyoota lamaaf kenname kana irraa hubannoo akkamii argattanii barbaachisummaan isaa maal fakkaata jenne namoota leenjicha fudhatan keessaa muraasa dubbisnee jirra itti dhiyaadha. Maqaan koo Abenezer Fallaqan jedhama. Hojjettuu tajaajila oduu Itoophiyaa damee Naqqamteedha. Haa ta'u egaa dhaabbanni kun keessattuu yeroo ammaa itti fayyadama miidiyaa pilaatfoormii garaagaraa wajjin wal qabatee bilisummaa jirurraati kan ka'e kanneen dhiibbaa gaarii uumuudhaaf fayyadaman jiru. Akkuma kana immoo amaloota badaa fi akkuma kana aadaa iddoo biraatti argan illee hawaasa keenya keessatti calaqqisiisuudhaaf kan yaalan jiru. Dargaggoonni egaa kana hubannaa otoo hin qabaatiin sababa carraasa argataniif qofa bal'inaan yerootti fayyadamaa jiran jechuudha. Akka biyya keenyaatti ammoo yeroo gabaabaa yeroo dhiyoodhaa asitti itti fayyadamni miidiyaa saduraa caalaa babal'atee jira jechuudha. Kuni ogummaadhaan kan deeggarame hin ta'u yoo ta'e biyya keenyaafis dargaggoota warra fayyadamaniifis dhaloota bor dhufuufis dhiibbaa hammaataa hin qabaata jechuudha. Kanaaf dhaabbanni kun leenjiiwwan akka kanaa kennuunsaa baay'ee gaariidha. An akka dhuunfaa kootti keessumaa hojii gaazexeessummaa irratti hojii keenyaanis miidiyaa irra jiraachuu keenya wajjin wal qabatee akkuma kana wantoota arginu wal qabsiisnee akka ilaalluuf leenjiin kun bu'aa guddaa nuuf kenneedha kan jiru. Ani maqaan koo Lalisaa Abirraan jedhama. Kan inni dhufe miseensa garee Ati Namaa Chaaritii irraadha. Dhugaa carraa argadhee leenjii kana irratti hirmaachuu kootiif baay'ee nama carroomedha. Dhugaa dubbachuu fi sooshaal miidiyaa irratti isa ta'uu gama onlaayiniitiin dargaggoonni keenya baay'een taayimii isaanii qoseessanii taayimii isaanii balleessanii akkasumaan guyyaa guutuu kan taa'olan baay'eetu jira jechuudha. Leenjii kana irraa garuu muuxannoo fudhadhe irratti baay'een pilaatfoormii garaagaraa irratti koontentii garaagaraa irratti sooshaal miidiyaa irratti kan hojjetan jiru jechuudha. Gama tiiktookiidhaan yuutuubiidhaanis kan hojjetan baay'eetu jira. Kan hundumaa keessatti garuu kan callisee akkasumattiin hojjechaa oolu jedhee jira jechuudha. Kan irraa immoo galii argatu baay'eetu jira jechuudha. Kan hundumaa keessatti garuu leenjii kana irraa waan hin argadhini kaayyoo wanta tokko hojjechuuf gaafa kaatu kaayyoo xiyyeeffattee itti galuu qabda jechuudha. Gaafa xiyyeeffattee itti galtu yookiin hojii hawaasummaa keetiif fakkeenyummaa gaarii qabu yookiin madda galii siif godhee bor jireenya kee jijjiiruu kan danda'u jechuudha. Maaliif koontentii garaagaraa irratti hojjettee fakkeenya gama keenyaan chaaritii irratti hojjennaa jechuudha. Chaaritii kana irratti gaafa hojjennu nama rakkate tokko sooshaal miidiyaatti baafna namni biyya jirus biyya alaa jirus argee waan kana sappoortii gochuu hin danda'a jechuudha. Gama garaagaraatiin immoo ijoolleen fooloowarsii guddaa hojjetanii koontentii fakkeenyummaa gaarii argatanii piroomooshinii garaagaraa hojjechuudhaan galii mataa isaanii uummatanii jireenya mataa isaanii jijjiiruu hin danda'u jechuudha. Gama biraatiin garuu namoonni callisanii akkasumattiin sooshaal miidiyaa fayyadamaa saayitii 5-7 taayimii isaanii irratti gubaa oolanii yeroo isaanii hin gubu keessattuu baay'ee dargaggootaaf immoo baay'ee wanta galiidha jechuudha. Isa kanaaf yeroo isaaniitti akka fayyadamanii waan akkasii irraa buufadhe. Maqaan koo Maazaa Malkaamuun jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee irraati. Egaa akkuma beekamu guyyoota kana lamaanii waldaan dargaggoota Oromiyaa leenjii dargaggoota magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Baarraatii walitti dhufaniif dhimma itti fayyadamaa miidiyaa hawaasaa irratti leenjii bal'aadha kan isaan kennaa jirani. Egaa leenjii kana keessatti nuti keessumattuu dargaggoonni roga isaan ittiin miidiyaa hawaasaa fayyadaman akkasumas
miidiyaan hawaasaa kun immoo miidhaa inni qabuu fi faayidaa inni qabu kana keessumattuu biyya ijaaruu, biyya diinagdee ofii guddisuu akkasumas immoo faayidaa gama miidiyaa hawaasaatiin argamu sana giddu galeeffachuudhaan dargaggoonni akkamittiin yoo fayyadamanii guddina biyyaa keessattis guddina mataa isaanii keessattis shoora isaan ba'an sana hubachuuf nu gargaaree jira. Akkasumas immoo miidhaa miidiyaan hawaasaa qabu rogan taaneen yoo fayyadamne akkasumas miidiyaa hawaasaa kana keessatti karaa ittiin namni hundumtuu yeroo ammaa kana gaazexeessaa ta'ee waan jiruuf yaadawwan miidiyaa hawaasaa kanarra deeman san roga gaariidhaan ilaaluu fi keessumattuu osoo infoormeeshinii sana addan baasin laayikii gochuu akkasumas namoota biraaf hiruun rakkoo hamaa akka ta'ee fi biyya kana diiguu keessattis gahee qaba waan ta'eef dargaggoonni kamiyyuu roga isaaniitti miidiyaa hawaasaa kana fayyadamuu danda'an irratti hubannoo bal'aa nuu kennanii jiru. Maqaan koo Araarsaa Jabeesaan jedhama. Asuma magaalaa Naqamtee irraan dhufe. Leenjii mata dureen isaa digital literacy jedhu guyyoota lama walitti fufinsaan fudhachaa turre. Leenjii kanarratti akkaataa itti fayyadama miidiyaa hawaasaa leenjii gahaa fudhannee turre. Leenjiin kun baay'ee namatti tola. Sooshaal miidiyaan faayidaa akkamii qaba, miidhaa akkamii qaba jennee sirriitti gadi fageessinee hubanneerra. Sooshaal miidiyaan nama itti fayyadamee fi faayidaa akka qabu akkasumas immoo badiifillee akka oolu waan baay'ee baranne walumaa galatti leenjii yeroo gaarii ture. Gara fuulduraatti leenjiin kana fakkaatutu kennamee dargaggoof hubannaan akkasii laatame yeroo hundaatu irra deddeebi'ee leenjiin kun jiraate baay'ee gaariidha jedhee yaadan akka kootti. Maqaan koo Gaaddisee Shaambaliin jedhama. Kanan dhufe mana barumsa sadarkaa lammaffaa Naqamteedha. Leenjiin guyyaa lamaa fi adeemsifamaa ture kun beekumsa guddaa nu laateera. Kan biraan immoo dargaggootaaf yookaan barattootaaf haala kamii sooshaal miidiyaa yookaan immoo teknooloojiiwwan adda addaa jiran kana haala kamii akka itti fayyadamuu qabnu hubannoo adda addaa nu laateera jechuudha. Kanaaf warra Oromiyaa Youth Association kana hedduu galateeffannaa jechuudha. Barattoonni warri kaanis yookaan dargaggoonni warra kaaniifis hubannoo akka laatanii fi gamanuma isaan gaafachuun barbaada. Maqaan koo Ayyaantuu Kumsaan jedhama. Waajjira Kominikeeshinii Godina Wallaggaa Bahaarraa. Waldaan dargaggoo Oromiyaa leenjii itti fayyadama miidiyaa fi kominikeeshinii irratti qooda fudhattootaa fi guyyaa lamaaf kennaa ture. Wanti nuti hojjechaa turree fi wanti hubii dabalataa nuti arganne akka gaarummaatti kan ilaale hojii miidiyaa fi kominikeeshinii yeroo hojjechaa turreetti wantoota nu miidhan nutti hin fakkaanne teekinooloojii adda addaa yeroo fayyadamnu wantoota nu miidhan nutti hin fakkaanne akkaataa nuyi itti hojjechaa turree fi hubii nuyi asirraa arganne baay'ee gaariidha. Hubii dabalataa hojii keenya irratti nuti arganne faayidaa qaba. Galtee hojii keenya boorii taa'ennee kan fudhannedha. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Namoonni leenjicha fudhatan kunneen erga hubannoo gahaa dhimma kanarratti argatanii isinirraa maaltu eegamaa jennee gaafanneeniiti kan jirru. Isaanis akkas jechuun yaada isaanii nuuf qoodanii jiru. Itti dhiyaadha. Dargaggoonni dhiibbaa gaarii uumuudhaaf hawaasa keessatti miidiyaalee garaagaraa fayyadamaa jiran jiru. Pilaatfoormii garaagaraa jechuudha. Akkuma kana immoo aadaa biyyoota hambaa fidanii hubannoo tokko malee kan hawaasa keessatti gadhiisan jiru. Amaloota babbadoo garaagaraallee ittiin dhiibbaa poozitiivii hin taane yookiin dhiibbaa neegatiivii ta'e yookiin hawaasa keenya keessatti fudhatama hin qabne kanneen ittiin fayyadaman jiru jechuudha. Gama lamaniin iyyuu kan fayyadamaa jiran jiru. Warreen kana egaa ogummaa akkasiitiin leenjiiwwan akka kanaatiin bocuun karaarra buusuun dhaabbilee akka kanaarraati hin eegama. Hojiin jalqabame kun cimee itti fufuu kan qabuu fi akkuma kana babal'achuu kan qabudhaan jedhaan. Dhugaa dubbachuudhaa fi namootni irratti hirmaatan kun namoota gahaa miti. Maaliif dargaggoonni baay'een bara kanatti summii kanaan manca'anii jiru jechuudha. Maaliif taayimii isaanii yeroo isaanii gubaaru saayitee fi utoo gara fuulduraatti magaalota garaagaraa keessatti babal'inaan leenjiin kun utuu kenname ammas dabalataan magaalaa keenya irratti utuu kenname dargaggoota baay'ee irratti walgahii godhanii utoo ammas irratti hojjetanii jijjiiramni guddaa akka dhufu abdiin qaba. Lammaffaa miidhaan wanta kana sooshaal miidiyaa irratti amma dargaggoonni keenya baay'inaan hojjechaa jiru jechuudha. Garuu muraasni isaanii fooloowarsii hordoftootuma argachuudhaaf maleessa boriftaanii jireenya isaanii jijjiiruu yookiin hawaasummaa keessatti fakkeenya gaarii yookiin biyya isaaniitiif waan ta'u tokko dhaabachuu
ba'an jiran jechuudha. Dhaloota dhufuuf illee fakkeenya gaarii kan hin taane wanta baay'ee hojjechaa jiru jechuudha. Maaliif aadaan jira, duudhaan qaba jira saabiitee fi wanta duudhaa aadaa saba keenya safuu nama jechisee nama saalfachiisu baay'ee kan hojjechaa jiran jira jechuudha. Garuu leenjii kanarraa kan inni hubadhe aadaa kee eegaa, naamusa naannoo kee eegaa, hiriyoota kee gidduutti kabajaadhaaf naamusaanii akka sooshaal miidiyaatti fayyadamuu dandeenyu waan baay'ee irraa hubadheera. Egaa akkuma beekamu akka carraa ta'e ani ogeessa sooshaal miidiyaati. Yeroo baay'ee hojii sooshaal miidiyaa irratti jechuudha yeroo koo kan hin dabarsu. Hojii kana keessatti chaalenjiiwwan hedduun nama mudachuu danda'a. Garuu immoo sooshaal miidiyaan kun akkaataan itti sabaaf saba, amantaaf amantaa, biyyaaf biyya, yaadaaf yaada nama dhuunfaallee akkaataan itti walitti buusuu hin dandeenyeen fayyadamuu akkan qabu irraa baradheen jira. Akkasumas immoo yeroo koo hedduullee irratti fixuudhaanii hojii koo kan biraa akkan hin dhiisne akkasumas walitti dhufeenya hawaasa gidduu jiru sana addaan kutuu waan danda'u sooshaal miidiyaa irra turuun akkaataa kamiin ofiis otoo miidhamin sooshaal miidiyaa kana fayyadamuu akkan qabuu fi hojii koo keessatti illee yeroon miidiyaa hawaasaa pilaatfoormiiwwan hedduu jiru isaan kana yeroon fayyadamu akkaataan ittiin biyya kana ijaaruu danda'u akkaataan ittiin rakkoo diinagdee illee uumuu hin dandeenyeen akkamitti akkan fayyadamu guddaarraa baradheen jira. Gara fuula duraattis leenjiiwwan akkasii keessumattuu dargaggoonni pilaatfoormiiwwan miidiyaa hawaasaa kana seeraan itti fayyadamanii ofiifis diinagdee isaan ittiin guddisuu biyyas roga gaariidhaan ijaaruu keessatti shoora isaanii akka ba'aniif leenjiiwwan akkasii barumsa akkasii kun dargaggoota keenyaaf kennamuu qaba. Akkasuma ogeeyyii miidiyaa adda addaatiif illee leenjiin kun gara fuulduraatti kennamuu qabaan jedha. Bakka deemnu hundumaattuu an barattuu gatiin ta'ee fi barattoota warra waa'ee sooshaal miidiyaa irratti hubannoo adda addaa hin qabnee fi amma kana gadi fageessanii wanta hin beeknee fi nuyi illee kana caalaatti bakka deemnu hundumaatti hubannoo laachuu fi qabna jedhee yaada. Egaa kanaan dura barumsumaaf fayyadama garuu hubannoo amma kanatti hin qabnu barattuu akkuma waliigalaatti hundumtiyyuu hubannoo amma kanatti hin qabu barattoonni garuu kana booda hundumti keenya sirreessinee akka leenjineetti akka itti fayyadamnu dhaamsa dabarsuun barbaada. Dargaggoonni itti fayyadama miidiyaa fi koominikeeshinii duukaa wal qabatee sirnaan fayyadamuu qabu. Wantoota faallaa ta'an hordofuu dhiisanii miidiyaa fi koominikeeshinii yookaan immoo hojii miidiyaa qixa sirriin fayyadamuun bu'aaf faayidaa fi yookaan itti fayyadama hawaasaa yookaan fayyadamummaa hawaasaa karaa mirkaneessuu danda'uutiin fayyadamuu danda'u. Yeroo bal'aa fudhatanii fayyadamuun yeroo ofii qisaasessuu fi karoora keenyarraa waan ittisaa turedha. Yeroo daangessinee fayyadamuu wanta sirrii irratti fi haqa irratti kan hundaa'e irratti fayyadamuu qabna jedha. Dargaggoonni miidiyaa irratti yeroo miidiyaa hawaasaa irratti yeroo fayyadamnu sirna qixaanii fi odeeffannoo qulqulluu ta'e irratti hundaa'anii yeroo isaanii karaa hin qisaasessineen sa'aatii daangessanii fayyadamuu qabuun jedha. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Namoota leenjii kana fudhatan keessaa itti gaafatamaa koochoo dargaggoota godina Wallagga Bahaa fi itti gaafatamaa waldaa dargaggoota godinichaa keessatti argamu. Namoota kanneenis leenjii kana akkamitti argitan jennee gaafannee ni jirra. Tole, maqaan koo Taarraqanii Fiqaaduu Beenyaan jedhama. Itti gaafatamaa koochoo dargaggoota godina Wallagga Bahaati. Leenjiin kun dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e hubannoo kana hin jedhamne ol irraatii argadheera. Yeroo baay'ee miidiyaa hawaasaas ta'u miidiyaa adda addaa hin fayyadamna malee maaltu keessa jira, faayidaan isaa akkamitti yoo fayyadamne irraati fayyadamuu dandeenya, bifa kamiin immoo yoo ta'e irratti miidhamuu dandeenya kan jedhu anis ta'u dargaggeessi keenya bal'aan isaa addaan baafatee kan beeku hin turre jechuudha. Garuu leenjii kanarraati akkamitti akka fayyadamuun nurra jiraatu sirriitti hubachuuf yaaleera. Carraa gaariidha jedheen ilaala jechuudha. Tole, Darajjee Qinaattiin jedhama. Dura taa'aa waldaa dargaggoo godina Wallagga Bahaati. Tole, leenjiin diijitaalii liitireesiin iddoo kana kennamaa jiru baay'ee nama kamiifillee bu'aa akka inni qabudha kan inni hubadhe. Kana keessatti akkamitti akka miidiyaatti fayyadamuu qabnu, bu'aa akkamii akka irraa argannuu fi yoollee sirnaan fayyadamuu baannee waanuma nu miidhullee fayyadamaa akka oolluu fi kun rakkoo dinagdeellee akka uumuu danda'u, dinagdee nama dhuunfaa irratti karaa kam uumuu danda'a tokko namni tuun beekiin rakkoo adda addaa keessa galuu akka danda'u jechuudha. Fayyadama isaan beeku taanaan lammaffaan yeroo dheeraallee miidiyaa hawaasaa kanarratti yoo dabarsine hammam akka yeroo keenya nyaachuu danda'u, hojii dhuunfaa hojjetachuu bu'aa argachuu akka qabaannullee rakkoo uumuu akka danda'u jechuudha. Dabalataan miidiyaa hawaasaatiin akka biyyaatti yeroo ammaa kana rakkoon adda addaa ta'aa jira.
namni olola adda addaatiin oofame miira adda addaa keessa galee hawaasa akka walitti bu'u dargaggoon akka walitti bu'u biyyi sabab sablammiin illee nageenyaan akka walii wajjin jiraachuu danda'u keessatti gahee olaanaa waan qabuuf kanatti fayyadamanii namoonni beekais utuu hin beekinis rakkoo kana keessa waan galanii fi kanarraa of eeguudhaaf itti fayyadamuudhaaf biyyallee diigumsarraa uumuudhaaf kun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf namni hunduu leenjii kan argate bu'aa qaba jedhee yaada. Akka dhuunfaa koottisanii yeroo hedduudha jechuudha miidiyaa hawaasaatti kanan fayyadamu feesbuukii, telegiraamii, waatsaappii, yuutuubii wal qabateetti fayyadamaan ture garuu hin barreechuudha baay'isa. Waan namni dhullee fayyadamaa akkan ture hojjechaa akkan ture tuun beekin jechuudha. Dabalataan maaliifillee itti fayyadamuu qabadee itti fayyadamaan turre dinagdeellee ittiin fooyyeffachuu akka hin danda'u har'a nu jechuudha leenjii kanarratti. Kanaaf qaamni biraan illee kanarraa barachuu qaba. Dabalataan baay'inaan parsantii namoota fayyadaman yoo fudhannee dargaggoota jechuudha. Umurii dargaggummaa keessatti garuu namni tuun beekin waan adda addaa keessa galuu danda'a. Miira aariidhaan, miira ariitiidhaan waan ammaa wanti miidiyaa hawaasaa irratti darbu baay'eensaa namoota dabarsan hedduudhaa fi bu'aa yookiin dinagdee isaanii fooyyessuu danda'a. Garuu namoota irraa fudhatanii itti fayyadamanii garuu miidhaa adda addaa geggeessuu akka danda'u waan hubadhee fi dargaggoonni illee kana hubatanii walii isaaniif hubannoo uumuu qabu. Yeroo fayyadamanis beekuu qabu. Dabarsanillee hawaasa dhiyoo kana baay'ee hin baranne dhiyootti fayyadamuu jalqabeef illee hubannoo uumuu qabu waan hin jiruun qaban. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Itti gaafatamaa koochuu dargaggootaa godina Wallagga Bahaa kan ta'e dargaggoota Harraqeeny haala dargaggoonni miidiyaa hawaasaa itti fayyadaman irratti waan argee fi taajjabes akkasiin FM Faanaa Naqamtee 96.1 waliin turtii taasiseen ibseeti kan jiru. Egaan dargaggoonni keenya bal'inaan miidiyaa hawaasaa kan fayyadamu dargaggeessa kutaa hawaasaa jiru kam keessaayyuu jechuudha. Garuu akkamitti itti fayyadamaa saaxilamaa jira moo irraa fayyadamaa jira inni gaafa laallu garuu qaawwa mataa isaa danda'e qaba jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yoo ta'e dargaggoonni muraasni miidiyaa hawaasaa sirriitti fayyadamanii harka qalleessa deeggaraa jiran jiru. Nama birattiin dhaabbachaa jiran jiru. Nageenya magaalaa isaanii, nageenya godina isaanii waan gaarii aadaa safuu hawaasaa karaa eegeen kan itti fayyadamaa jiran jiru jechuudha. Garuu immoo kun lakkoofsi isaa baay'ee xiqqaadha. Dargaggeessi keenya bal'aan garuu miidiyaa hawaasaa kana sirnaan fayyadamaa jiru jechuun dandeenya. Abbaan barbaade waan inni gadhiisu beekeessatu ta'uu danda'a, otoo hin beekin ta'uu danda'a, laayik sheer godhee karaa hin malleen jechuudha. Karaa hin malleen waan naannoo isaa hin madaalle, waan hawaasa isaa hin madaalle, waan uummata keessa jiraatu hin madaalle yeroo inni saaxilamu argina. Kanaaf leenjii kanarraati dargaggeessi keenya hundi yoo hirmaateera hin jennu ta'eyyuu qaamni hirmaate kun immoo dhiibbaa geessisuu danda'a. Qaamni hirmaate qaama salphaa miti. Dhuguma lakkoofsa xiqqaadhaa garuu immoo hawaasa keessatti sirriitti kan fayyadamaa jiran keessattuyyuu immoo harka qalleeyyii daandiirraa kan kaasaa jiran nama bira kan ittiin dhaabbachaa jiran isaaniin fayyadamneerra jechuudha. Kanaaf dargaggeessi keenya bal'aansaa waan fayyadamu waan qilleensarra oolchu kan sirnaan ilaalee madaalee akka fayyadamu xiinxalee akka fayyadamu. Kamtu na gargaara, kamtu safuu hawaasa koo wajjin deema, kamtu duudhaa Oromoo eegee jira kan jedhu akka inni ilaalee itti fayyadamu dhaamsan qaba. Akkasumas immoo leenjii kanarraas immoo hubannaan gaariin argameera dheeyyaadha. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Egaan dhaggeeffattoota keenya turtii waliin taasisaa jirrurraa waa hedduu akka hubattanii fi barachaa jirtan abdii guddaa qabna. Gidduutti ammoo sirba tokko gabaabinaan isin biraan geenye yeroo walitti deebinu ammoo yaadota dhimmoota kaasaa jirru kanaan wal qabatan irratti yuunivarsiitii hawaasaa irraa dhufuun leenjicha kan kennanii fi itti gaafatamaa waajjira waldaa dargaggoo fi barreessaa olaanaa waajjirichaa ammoo maal jedhan kan jedhuun walitti deebinaa. Ammas turtiin keessan nu faanaa ta'u.
ayyuuti yaarmi Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa jireenyaaf mijooftu arjoomtitti gaarii hundaaf taatu nu jiraadhu umriin kee dheeraatu Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa jireenyaaf mijooftu arjoomtitti gaarii hundaaf taatu nu jiraadhu umriin kee dheeraatu nyaatani abulani kajoleen kee amee ayyuuti yaanu toli nagaan oli buli lallisinu misoomi ayyuu garaagaraami mukni baanni bajjin kaalaliisu dacheef tulluun jida magariisu barii jabanaadhu midhaginu mul'adhu yaakiif gooliin dhidhiime nagaan si faaruu waarme fayyaaf nagaan buliirkoo koo Oromiyaa biyyaa koo kan facaa'ee ija baasu roobaan nabii si ajiisu nagaa kennaa nagaa argadha hirkoo sinaan jiraadha Oromiyaa ayyootiyaa harmeetiyaa teessootiyaa Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa jireenyaaf mijooftu arjoomtitti gaarii hundaaf taatu nu jiraadhu umriin kee dheeraatu Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa ayyuuti yaarmi Oromiyaa jireenyaaf mijooftu arjoomtitti gaarii hundaaf taatu nu jiraadhu umriin kee dheeraatu lagni faaroo bunni bosonni kee ganda baadiyyaa magaalaawwan kee bineensonni biyyoon kee albuudaaf qilleensi kee caalaa sifaataanii ayyooto yaakanaanii sirniin gadaa dhugaan kee seenaan kee ajirataan aadaaf amantii kee beekaan kee wallaalaan kee dhalaa dhiiraa ijoolleen kee hunduu tokko ta'anii sumaaf ajiraataanii garaami gara balleetti oliinu bulii giifti ayyoo gootaa diinaaf summi ulfaadhu yaa garaami inni irratiin gaagumboon kee duwwaan buliin ogdiin kee Oromiyaa ayyootiyaa harmeetiyaa teessootiyaa
Walitti deebinee jirra dhaggeeffatoota keenya dhimma leenjii itti fayyadama miidiyaa fi marsariitiiwwan garaagaraa irratti dargaggoota magaalaa Naqamtee fi godina Wallagga Bahaaf guyyoota lamaaf leenjii kenname irratti qopheessinee isin biraan gahaa jirra. Leenjii kanaan wal qabatee kanneen leenjicha kennanii fi qindeessitoota sagantichaas dubbisneerra. Bafqaaduu Dirribaan jedhama. Hojiin koo barsiisaa seeraa Yuunivarsiitii Hawaasaati. Jirraa dhufe jechuudha. Akkuma beekamutti miidiyaan yeroo ammaa akka mootummaa arfaffaatti ilaalama. Kana jechuun dhiibbaan inni uumuu danda'u karaa gaariitiinis karaa badaatiinis guddaadha jechuudha. Sababa miidiyaa kanaan yeroo lolli biyyoota garaagaraa keessatti ka'u biyyuma keenya dabalatee jechuudha ni argina. Yeroo hololli garaagaraa yookaan immoo hate speech kan jennu jechuudha. Jibbiinsa amantaaf amantaa bakka walitti buusuu namoota sabaaf sablammoota adda addaa walitti buusuun kun ni jira waan ta'eef isarratti hate speech fi akkasumas immoo labsiin seeraa biyyattiidhaan kan bahe ni jira jechuudha. Garuu isa hojiirra oolchuun dura awareness kennuun immoo baay'ee barbaachisaadha. Especially warroota dargaggootaaf leenjii akkanaa kennuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliif awareness malee seera qofa fidee hojiirra oolchuudhaaf baay'ee rakkisaa waan ta'eef. Kanaafuu hate speech kanneen yookaan immoo ergaa jibbiinsa qabu namoota walitti buusu kanneen ofirraa ittisuudhaaf leenjii akkanaa kennuun awareness digital literacy jennaan isa kennuun jijjiiramni akka dhufu namoonni miidiyaa waan gaariitiif tola ooltummaatiif sabootaaf sablammoota waan walitti fiduu danda'u amantaa waan walitti fiduu danda'u akka qabaatan isaan taasisa jechuudha. Kanaafuu leenjiin akkanaa faayidaan biyyaaf qabu faayidaan namoota dhuunfaatiif qabu isa guddaa fi olaanaadha. Especially akkuma beekamu mootummaan xiyyeeffannoo itti kenne keessaa inni tokko digitaalii informationii daataan baay'ee barbaachisaadha. Kanaafuu daataa protect gochuun sadarkaa dhuunfaatiin daataa namni protect godhu akka biyya daataa biyyattis protect godhetti ilaalama jechuudha. Kanaafuu hakaroonni garaagaraa ni jiru. Biyya Egypt irraa yeroo garaagaraa fakkeenyaaf haakiin garaagaraa yoo yaalamu ni argina. Kanneen ofirraa ittisuudhaaf lammiileen biyyattii hundinuu informationii fi knowledge digital irratti qaban guddaa ta'uu qaba jechuudha. Kanaafuu akka paartii hojii kanaa tokkotti jechuudha. Oromiyaa Youth Association yookaan waldaan dargaggoota Oromiyaa leenjii Oromiyaa lixaa kanarratti qopheesse irratti kennuudhaaf dhufnee leenjichis baay'ee gaarii ture jechuudha. Maqaan koo Dinqaa Sorummaan jedhama. Waldaa dargaggoota Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira waldaa fi barreessaa olaanaadha jechuudha. Leenjii kana kan qopheesse waldaa dargaggoota Oromiyaadha. Innis immoo dhaabbata search command groundii fi liidaa waliin ta'uudhaani dhaabbata biyya Kanaadaa irraa deeggarsa argame maallaqaan jechuudha. Leenjii kana itti yaadameetu piroojeektiidha waan ta'eef piroojeektiin kun gaafa qophaa'u akka Oromiyaa lixaatti jechuudha kan qophaa'e. Dargaggoota adda addaa kutaa hawaasa adda addaa irra jiran ogeeyyii miidiyaa barattoota dhiibbaa uumtoota miidiyaa hawaasaa hirmaachisee qophaa'a. Piroojeektiin kun akkuma kanaan dura laawunchi gaafa ta'u yookaan baniinsa irratti ibsamaa ture jechuudha. Aktivitii garaagaraa qaba. Aktivitii gara 4 qaba jechuudha. Ji'a 5f lixa Oromiyaa kanarratti piroojeektii hojjetamudha. Piroojeektii dargaggoota giddu galeessa godhatee haala qabatamaa keessa jirru giddu galeessa godhatee piroojeektii laawunchi ta'edha jechuudha. Amma aktivitiin jalqabaa akkuma ati jette digital literacy and online safety kan jedhudha jechuudha. Kanarratti guyyoota 2f leenjii milkaa'aa ta'e qaamni hirmaatus hirmaatee karaa gadi fagoo ta'een namni leenjii kana kennullee jechuudha. Karaa of eeggannoo qabuun filamee hubannoon gadi fagoon dargaggootaaf dhiibbaa uumtootaaf ogeeyyii miidiyaa godina kanaa fi magaalaa Naqamtee hirmaachisee karaa milkaa'aa ta'een geggeeffameera jechuudha leenjiin. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumarraa fagaadhu. Namoonni nuti dubbisne kunneen dargaggoonni maal gochuu qabu maaltu immoo irraa eegama kan jedhuu fi haala kamiin miidiyaa hawaasaas ta'e kanneen birootti fayyadamuu qabu kan jedhu irrattis waan jiran qabu. Dargaggoonni akkuma beekamutti diinagdees siyaasas akkasumas immoo hawaasummaa biyyattii kana keessatti shoorri isaan taphatan guddaadha waan ta'eef dargaggoonni digital yookaan immoo akkuma beekamu fiizikaal worldii keessattis shoorri dargaggoonni taphatan guddaa waan ta'eef digitaala kana keessatti immoo tokkoffaa naawolojii ni qabu. Lammaffaa divaayisii fakkeenyaaf umriidhaan yoo ilaallu irra caalaa divaayisii androoidii kanneen kan fayyadaman dargaggoota jechuudha. Sadaffaa tola ooltummaatiif waan tokko digitaala kanaan fayyadamanii jijjiirama tokko fiduudhaaf humni kan jiru dargaggoota bira jechuudha. Kanaafuu xiyyeeffannoon sanumaaf kennama dargaggootaaf. Kanaafuu dargaggoonni digital opportunity digital teknooloojiidhaan dhufe kana karaa gaariitiin yookaan fayyadaman ta'e barumsa irraa argachuudhaaf barumsa namoota kaawwaniif dabarsuudhaaf tola ooltummaa ittiin hojjechuudhaaf akkuma duratti siin jedhee biyya beeksisuudhaaf biyya barsiisuudhaaf
sabootaaf sablammoota gidduu akkasumas amantaa gidduutti hariiroon gaarii akka uumamu gochuudhaaf shoorri isaan taphatan guddaa waan ta'eef kana sirriitti qabu haala karaa negatiivitiinis dargaggoonni kana fayyadamaa jiranis ni jiru jechuudha. Kana jiraachuu qofa osoo hin ta'in seeraan kan itti gaafatamanis ni jiru jechuudha. Kanaafuu miidiyaadhaan akkuma arginu dargaggoonni hedduun tiktookiidhaan fayyadamanii seera cabsanii yookaan immoo duudhaa fi aadaa hawaasaadhaan waan fokkisaa ta'e jechuudha dabarsuudhaan kan qabamanii manni murtiis kan irratti tarkaanfii fudhate ni jira jechuudha. Kanaafuu yoo waan gaariidhaan fayyadaman ta'e jijjiirama ofiifis biyyaafis ni fidu. Karaa biraatiin yoo ta'e immoo itti gaafatamummaa seeraas ni hafu jechuudha. Leenjiin kun kaayyoo dhumtisaayyuu diijitaal litreesii jechuun akkamiin akka miidiyaa fayyadamnee miidiyaa irratti wanta barreessinu wanta miidiyaa irraa dubbisnu fudhannu akkamittiin akka fayyadamuu dandeenyu. Namni miidiyaa irratti barreessu amma beekama jechuudha. Amma diijitaal woorliidha kan keessa jirru. Yeroo addunyaa diijitaalaa keessa jirra. Wanti hedduun sochiiwwan dinagdee, hawaasummaa, siyaasaa miidiyaa irratti jechuudha. Karaa miidiyaa wal jijjiiramaa oola. Nama hedduutu miidiyaa fayyadama. Keessumaa immoo umurii dargaggummaarra kan jiran dargaggoonni hedduun miidiyaa fayyadamaa oolu. Pilaatfoormii miidiyaa garaagaraa fayyadamu. Kanarratti gaafa wanna miidiyaa irratti maxxanfamu duudhaa hawaasaa karaa tuquu hin dandeenye karaa isaan fayyaduun akkamitti akka fayyadamuu danda'an sirriitti kan gadi fageenyaan barsiisu waan ta'eef hubannoo uumu waan ta'eef dargaggoonni gaafa leenjii kana fudhatan baay'ee bu'aa qabeessa ta'uu danda'u jechuudha. Kan biraan onlaayin seeftii irratti wanti kenname miidiyaa kana gaafa fayyadamnu ofii keenya nageenya hawaasummaa wanna barreessinuun wanta jiruun karaa diijitaalaa of eeggannoo akkamiin gochuu akka qabnu jechuudha. Amma hin beektaa iddoo baay'eetti hanni garaagaraallee kan raawwatu nama dhuunfaa irratti even hawaasa irratti jechuudha. Karaa miidiyaa hawaasaa fayyadamamee hanna baay'eetu raawwataa oola. Odeeffannoo nama dhuunfaa baay'eetu hatamaa oola. Namni hedduun kisaaraa keessa oolaa jechuudha. Gaaga'ama hedduutu jira. Gaaga'ama kana hambisuudha jechuudha. Gaaga'ama kana nama dhuunfaa irratti hambisu, gaaga'ama kana hawaasa irratti hambisuudha jechuudha. Gaaga'ama karaa miidiyaa hawaasaa ta'u. Kanaaf dargaggoonni gaafa leenjii kana fudhatan inni guddaan tokko ofii isaanii fayyadamoo ta'u jechuudha. Amma ijoolleen miidiyaa irratti dhiibbaa uuman jiru, ogeeyyiin miidiyaa jiru jechuudha. Gaafa leenjii kana fudhatan ofii isaanii akkamitti bu'a qabeessa ta'u miidiyaa kanaan kan jedhu ilaalama. Sanaa booda immoo waan gaggaarii gara iddoo jiraannu kana jiru, gara lixa Oromiyaa jiru, gara godinoota Wallaggaa keessa jiru, magaalaa Naqamtee keessa jiru waan gaggaarii kana akkamitti addunyaatti gurguruu dandeenya. Namni gaafa waan gaggaarii kana gurguru maxxansu namni hedduutu ilaala. Sanaa booda immoo ofiisaa fayyadamaa ta'uu danda'a. Boriftaanii kan jedhudha waan ta'eef baay'ee murteessaadha jechuudha. Yaada ijoollee irraallee leenjii kana dhumarratti illee kan ilaalaa turre baay'ee leenjii murteessaadha. Ogeeyyii miidiyaa tokkoof baay'ee murteessaadha. Dargaggoota miidiyaa irratti barreessan, miidiyaa irraa immoo dubbisan kallattii adda addaatiin odeeffannoo wal jijjiiraa oolanii baay'ee murteessaadha waan ta'eef leenjii akkaan milkaa'aadha jechuudha. Akka yaadnee ol milkaa'aadha. Kanaaf baay'ee gammadaa jechuudha leenjii kanarra. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya qophii walta'iinsa waldaa dargaggoota Oromiyaa waliin qindaa'uun isin biraan geenye kutaa sadaffaan isaa kana fakkaata. Qophicha qindeessuun kan isin biraan ga'e ani Yohaannis Malkaamuuti. Ogeessota istuudiyoo maraa waliin ta'uudhaan torban haga kutaa arfaffaa walitti deebinutti nagaattiin isiniin jira. Nama torbaniin waa taasisu nagaatti. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu. Yookiin hojjedhu yookiin baradhu lameen irraa tokko filadhu muslukumaarraa fagaadhu.